Do not regret book launch in Nairobi. Date Thursday, December 19, 2024. Time 2 p.m. Venue KICC Kenyatta International Consultative Center. It is open to the public and are you welcome. Agad-agaha kan hin dhagahinillee wal dhageessisa. Kitaabni mata dureen isaa hin gaabbu jedhu hayyuu siyaasaa fi xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammadiin kan barreeffame sanbata fuuldura keenya jiru guyyaa sabtii sa'aatii 2 PM irratti ni eebbifama. Galma guddicha Keeniyaa keessatti argamu magaalaa Nairobi KICC kan jedhamu kan beekamu galma guddaa Nairobi keessatti ni eebbifama. Kitaabni mata dureen isaa Do Not Regret yookaan hin gaabbu jedhamu kan beekamu. Kitaabni kun afaanota lamaan kan barreeffame xumurame yoo ta'u afaan Oromootii fi afaan Amaaraatiin maarree lammiiwwan Oromoo biyya Keeniyaa keessa jiraatanii fi akkasumallee lammiiwwan Itoophiyaa sabaaf sablammoota taatan Keeniyaa keessa kan jiraatan magaalota garaagaraa keessa kan jiraatan guyyaa sanbataa fuuldura keenya kan jiru hundumti keessanuu akka irraa hin hafne akkasumallee Oromiyaa keessa kan jirtan artistoota Oromoo hayyoota Oromootii fi abbootii qabeenyaa akkasumallee abbootiin amantaa hundumtu akka irratti argaman abdii guddaan eegamaa jira. Kitaaba hayyuu fi xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad barreesse qola kitaabaa qofaan kan hayyoota Oromoo hundumaa ajaa'ibsiise kan diina kirkirsiise kufoo keessatti fincaansisaa jiru. Kitaabni hayyuu obbo Jawaar Mohammadiin barreeffame hin gaabbu Do Not Regret jedhamuun kan beekamudha. Tokkolleen akka irraa hin hafne dhaamsa Oromummaati. Carraa gaarii isiniif hawwina. Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo akkuma viidiyoo mata duree irraa argitan jechuudha kitaabni hayyuu fi xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammadiin barreeffame mata dureen isaa hin gaabbu jedhu yookaan afaan Ingiliffaatiin Do Not Regret kan jedhamu jechuudha barreeffamee eega xumuramee bubbulee jira jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa sanbataa fuuldura keenya jiru jechuudha sa'aatii 2 irratti biyya ollaa Itoophiyaa kan taate Keeniyaa magaalaa Nairobi iddoo KICC jedhamutti ni eebbifama jechuudha. Hayyoonni abbootiin qabeenyaa akkasumallee artistoonni fi aktiivitoonni tokkolleen kan irraa hin hafne jechuudha kan irratti argaman. Akkasumallee kan obbo Jawaar Mohammad hayyuun xiinxalaa siyaasaa kan ta'e jechuudha. Obbo Jawaar Mohammad illee qaamaan kan irratti argaman jechuudha. Eebba ajaa'ibaati. Kanaafuu lammiiwwan Oromootii fi akkasumallee sabaaf sablammoonni Keeniyaa keessa jirtan hundumtuu jechuudha. Eebba guyyaa sanii akka irraa hin hafne jechuu barbaanne jechuudha. Seera akkamiin akka irratti hirmaatamu hundumtuu jechuudha lafa kaa'amee jira jechuudha. Guyyaan yoomi sanbata fuuldura keenya jiru kana jechuudha yookaan guyyaa sabtiiti jechuudha. Kanaafuu akka irraa hin hafne ispeeshaalii ijoolleen Oromoo namoonni Keeniyaa keessa jiraatan jechuudha akka irraa hin hafne asumaan dhaamsa godhuu barbaanna. Kitaabni kun kitaaba seena qabeessaa fi akkasumallee kitaaba bu'a qabeessa akka ta'e hayyoonni hedduulleen irraa dubbataa jiran jechuudha. Itti gammadallee jiranii gantuu fi akkasumallee addaqeen immoo kofoo keessatti yookaan surree keessatti udaan buusaa jirti jechuudha. Fincaayaa jirti jechuudha. Dachiin itti dhiphataa jirti. Dachiin itti kirkiraa jirti jechuudha. Maal akka ta'eef ayidoon noonaaf hin galle jechuudha. Hedduu sodaatamaa jira. Hedduu immoo abdiileen gammachuun eegamaa jira. Kitaabni Itoophiyaa keessatti hayyoonni barreessan hedduun arge. Baay'een arge. Sigalee garuu kitaaba akka kitaaba Jawaar Mohammaditti diina kirkirsee fi akkasumallee gantoota kofoo keessatti udaanse hin argine osoo hin dubbisin bar. Kitaabni osoo hin dubbifamin jechuudha. Qola kitaaba qofatu beeksifame. Qola kitaaba qofa namni akkamitti akkana ofirra fincaana. Dhugaa Rabbii hedduu nama ajaa'iba jechuudha. Hedduun ajaa'ibaan dhugaa Rabbii maali shugutii wayii keessa kaa'imoo maaliin jaabaran maal goote jawwee dhugumatti kitaaba waan ati keessa keessaan dhugaa Rabbii naagaluu dide jechuudha. Hedduu nama dhibaabar jechuun haaluma namoonni fakkeenya miidiyaa sooshaal miidiyaa kanarraa jechuudha itti jira yoo ilaaltu baay'ee dhugaa Rabbii baay'ee nama ajaa'ibsiisa jechuudha. Hin gaabbu dhugaa ajaa'iba. Hin gaabbu anilleen carraa kana argatu kiyyaaf hin gaabbu. Maaliif Rabbiin kitaaba Jawaar Mohammad isaa eebbifamuutti jiru mana hidhaati Rabbi baasee kitaaba barreessisiisee Rabbiin kitaaba obbo Jawaar Mohammad
eebba isaa arguu kanatti hin gaabbu'an illee bakka namu waanuma argateen hin gaabbu jechuu qaba bakka amma booda jechuudha. Inuma namoonni baay'een bara maal jedhan mata dureen hin gaabbu jedhu kuni silaa kitaaba kanaaf hin ta'u kan jedhamu keessafuu kan na ajaa'ibsiise jechuudha. Nama tokko maqaa isallee dha'uu hin barbaadu nama Oromoo biratti illee beekamaa fi hayyuu jedhamee beekamu kan kitaaba adda addaa illee barreessuun beekame kitaaba hedduu qaba barmatuma ofiitiif inni immoo qaama waraana bilisummaa Oromoo himata yeroo hedduu jechuudha. Waan inni Facebook irratti posti godhe yoo argitan ni ajaa'ibdan dhugaa rabbi jechuudha. Inuma maal jedhe seetan keessa darbee bar mata dureen kitaaba Jawaar Mohaammed hin gaabbu jedhu kuni sirrii miti silaa osoo sii ta'e jechuudha. Nan gaabbaa yookaan nan sheenaa hojjettee mata duree kana godhatuu qabdaa jedhe mee dhugaa laalaa silaa jechi sun jecha hayyuuf maluu miti gaafa ofii amma namni sun yoo na dhaggeeffataa jiraate maybe viidiyoon kiyya akka carraa ta'e yoo bira ga'e jechuudha. Namni sun nama jaballee nama jechuun barnoota illee qabu kitaaba hedduu barreessa. Gaafa ofii kitaaba kan kee barreessitu sani namni mata duree sii kenne mata duree keetiif kitaaba keetiif mata duree kanaatu ta'a jedhee namni sii laate moo ofuma kan keetiin waan qabiyyee keetiif yookaan kitaaba keetiif ta'u mata duree isaa ofuma keetiif uummate modamaatu sii kenne. Sila waan akkasiisan jechuudha. Ijoollee daa'imaaf gorsa malee obbo Jawaar Mohammediif waan laatamuu miti yookaan barreeffamni akkasii waan barreeffamuu miti. Hundaafuu wal cabsuun silaafuu aadaa keenya haa ta'u amma kanaaf hin dhufne jechuudha. Daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan hundumti keessan viidiyoo kana sheer godha nama hunda biraan ga'a. Keessafuu jechuudha daawwattoota kiyyaa beeksisa afaan Ingiliffaatii fi afaan Oromoolleetiin gara viidiyoo gara jalqaba irratti godhe saniin irraa murtanillee jechuudha. Gara TikTokatiin gara Feesbuukaatiin akkasumallee gamuma sooshaal miidiyaa kamiinuu jechuudha promooshin irratti hojjedha. Hundi keessan sheerii godha beeksisa ajaa'ibaa irratti hojjedha. Maaliif afaan Ingiliffaatiin hojjedhe afaan Ingiliffaa afaan intarnaashinaala waan ta'eef jechuudha hundinuu ni dhaga jechuudha. Keessafuu warreen gara Keeniyaa jiran hedduun afaan Ingiliffaati kan dubbatamu afaan Kiswaahilii dabalatee jechuudha. Hundinuu ni dhagan jechuudha. Kanaaf sheer godha nama hunda biraan gayaa jechuudha. Guyyaa sabtii yookaan guyyaa sanbata as deemu kana jechuudha. Qophii ajaa'ibaatu jira magaalaa Naayiroobii iddoo KICC jedhamutti jechuudha. Bakka hayyoonni gurguddaan irratti argamuu fi akkasumallee egaa namoonni hayyuu keenya xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed waggaa dheeraaf arguuf hawwileen hedduutu jira magaalaa Naayiroobii keessa ka ijaanuu takkaa hin argin jechuudha. Kanaafuu carraa kanatti fayyadamtanii obbo Jawaar Mohaammed hayyuu keessanillee akka argitan asumaan isin hidhaamuu barbaade jechuudha. Carraa bareedaadha kun dhugaa rabbiin isin eege hayyuu duraan nu ijaan gurraan dhagaa turre seenaa dubbisaa turre malee hayyoota keenya ijaan argaa hin turre. Kanaaf amma immoo kuni carraa guddaadha jechuudha. Dhugaa rabbi carraa guddaadha. Ima sambira darbee Jawaar Mohaammed dhugaa rabbi qeerroo qaxalee nama qaxalee dhugumatti obbo Jawaar Mohaammed dhugumatti nama ashaatiraa fi nama qaroodha jechuudha. Maaliif yoo jettani hayyoonni Oromoo kan lubbuun darbanii fi kan lubbuun jiranillee irra guddaan isaanii parsantaan fakkeenyaaf seenaan isaanii parsantaan 50 yoo barraa'ellee 50mummaan barraa'e sunu jechuudha. Dogongoraan barreeffame akka inni barbaadutti keessa isaati baasee namni barreesseef hin jiru. Waan yaada ofii itti edaati bakka isaaf hin taane keessaa balleessaa barreessanii jechuudha. Seenaa isaa guutuu jechuudha. Full story isaa namni bakka barreesseef hin jiru jechuudha. Siigalee garuu hayyichi gurbichi diimaan jechuudha. Jalqaba irraa kaasee jechuudha. Elementarii ofii irraa kaasee askuuliin dabalatee yuunivarsiitiin hanga biyyoota alaatti deemee baratu hundumaa'u sochii qeerroo maastar pilaanii irraa kaasee hamma yeroo ammaa kanatti waan jiru hundumaa'u jechuudha. Full guide lafa kaayee jira jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee nama ajaa'iba. Hayyuu addaati. Jaarraa kana keessa rabbiin badhaasa kan Oromoof kenne obbo Jawaar Mohaammed jechuudha. So kanumaafuu jechuudha. Kuni baay'ee carraa qabeessa ilmaan Oromolleetiif carraa guddaa akka uumu abdii qaba. Dhaloonni hedduun akka ittiin jijjiiraman abdii qaba. Amma booda Jawaar Mohaammed abbaan feete ragate abbaan feete waan feete godhi seenaa waan feete irratti odeessi waan barbaade irratti odeessi. Dhaloota boodan dhufu Jawaar Mohaammed maqaa balleessitiin akkasitti hubachiisa jettillee yoo yaadeetti is wrong hundi isaa jechuudha waan dogongora yookaan soba jechuudha. Siigalee maaliif Jawaar seenaa ofii lafa kaayyatee jira kireet godhee lafa kaatee jira. Amma booda waan tokko Jawaar Mohaammed irratti dubbatuu hin dandeessu. Seenaa isaa dabsuu hin dandeessu. Namni seenaa barbaade kitaaba hin gaabbuu bira dhaqee dubbisa. Googil godhee seenaa isaa gabbuusee dubbisa. Abbaan fedhe balleessuu hin danda'u jechuudha. Amma booda seenaa isaa jechuudha. Kanaafuu daawwattootaaf kabajamtoota viidiyoo kana sheer godhaa nama hunda bira akka ga'u jechuudha.
jawwee kiyya rabbi guyyaa san nagaa kan nagaa guyyaa gammachuu guyyaa badhaafamaa guyyaa addaa akkasumallee guyyaa irratti beekamtiin guddaan akkan duriin daran siif laatamu rabbi siif haa godhu jechuu barbaada. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota qophiin irraa kana fakkaata jechuudha. Egaa guyyaa lamaan kana dirqama viidiyoo promoshina qofa hojjetuu qabna jechuudha. Guyyaa lamaan kana dirqama kitaaba isaa promote godhuu qabna jechuudha. Ilmaan Oromoo hundumti keessanuu diinni haarifatuuf keessatti haa fincaanu jechuudha. Akkuma jaarraa abbaa gadaa jedhe san jechuudha. Oromoon gaafa walii gale jechuudha. Oo dubbatuu baatee callisee yoo diinni ufumaanu walitti raramee kutaa sodaatamaa akkuma inni jedhe sanii. So kitaaba kana jechuudha promote godhuu qabdan jechuudha. Diinni haarifatu warreen Oromoof gachiisa dhabeleen ijji haa gubattu osuma osuma mortu ka horu ni horaa jedhan jechuudha. Kanaafu jawwee osuma gadi qabuuf maaliif cinqamanu gurbaan diimaan biraa kutee jira jechuudha. Akkasumallee beeksisni adda addaa afaan adda addaatillee qophaa'ee jira. Hundi keessanuu jechuudha beeksisa waan kitaaba isaatiif promote ta'a yoo argitan share godha bakka kamittuu share godha bakka isiniif dandame hundatti. Qophiin kun qophaa'ee kan isin darbaa jiru chaanala Oromaan irraayi. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe video jettu cuqaasuun maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee viidiyoo laayikii godhuu hin dagatina. Yaada viidiyoo kanarraa isinitti mul'ate gaaffii ta'e sanduuqa komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatina. Viidiyoo kana share waliif godha. Hanga qophii biraa qopheeffannee walitti deebinutti nagaa ta'a.